Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan daawwattoota hordoftoota keenya hundi keessanuu salaamannoonni irraa buqqee lafeettanti sinaaduu sinin jennaan. Suniif gartee loontu loonii gadooda jedhan ilmi namaatiis yeroo rakkoon dhufte waliif hadoota. Namni naman qabnees hin jiru. Arra dhiiga faatumaadhaa halola'eetu naas fide. Wanni gartee dhiiga san lolaase ilmaan dhiiraa gurguddoon namoonni gurguddaan silaa waan kana gartee kara heeraatiin manguddumaanis seeraanis ni fixan jennee irraa eegaa turre. Waan kana waliin dhiibanii jidduutti gartee gaa shabakaa adda addaa darbanii akka dubbiin tun belbaltu godhanii fuudhanii gartee faaxumaa atoo gartee akkamitti obboleessa keetiif gartee wanni hin taane jedhanii gartee olola irra oofanii booda hoggaa isiin gartee gaa tarkaanfii gartee immoo mucaa fuutee bira fidde. Sababa mucaa san fiduutiif lubbuu isii baasuudhaan dhiiga lolaasanii jechuudha. Lubbuu isii baasuu wanni hafe hin jiru jechuudha. Namni har'a dhiiga kana lolaase nama lubbuu namaa baase lubbuu dubartiidha. Ilmi dhiiraa akkamitti dubartiidhaan qixxaata? Iftuun fakkeenyaaf yoo ni dhuftee as dhuftee isii fi iftuun dhuga yoo lolanis dhalaa fi dhalaadha. Dubartiidha. Ammoo akkasumatti asaantii huutu birraa ooroon ibtuudha wajjif wal fudhatanii akkasuma mucaa xiqqaan sanne farahaan jechuudha. Faraan tuub jechuudha. Wal guurratanii mana kana dhufan. Akkamiin mana kana dhufan? Namoonni yeroo gartee faaxumaan seentee baatu himan quba qaban namoota santu basaasa kanneef. Eenyu isaan sanoo? Fooziyaa tuub. Keessaa'u fooziyaan obboleettiidha. Nuti walii obboleeyyan jechaa wajji nyaachaa wajjin gartee jiraachaadhaa arra gartee shoora guddaa namni taphate fooziyaa. Fooziyaa akka intala dhalaa takkaatti atis obboleettii qabda. Isiin tun obboleettii teeti. Arra odeeffannoo kana obboleeyyan sanii dabarsitee kannitee akka isaan lubbuu isii baasaniif waan kana gaggeessite. Dhiiga kana itti gaafatama guddaa namni qabusi. Isii fi Farhaan deebisi. Namoonni arra mana isiidhaa dhuftanii mana Faaxumaa dhuftanii Faaxumaa lafatti tumtan. Asaantii buudaa ta'u akkasuma birraa ooroon hundi keessanuu Farhaaniin waliif teenya. Faaxumaan naman qabdun sayina. Ilmi namaa kanama dhabees hin jiru. Arra silaa guyyaa isin waan kana gootan jiraadhe lubbuun gartee baate. Ammallee bahuuf teessisi. Dhiini lolee kun abadan ni jirra hin dhumne addunyaa tanarra jirra. Dubbii heeraan qabdu heeraan namni kun nama qaba Faaxumaan yooniif kaniifi gartee wanni kun sirrii miti kan taate aboo obboleettii teessanurraa qabadda. Waan kana keessaa dhaaba nun geessan hin geenye. Kana hunda nuuf dhabdanii dhuftanii qe'ee dhiiraatti jechuudha dhuftanii isii tumtan. Waan kana fide nillee gartee maaliif waan kana gootan maaliif akkas gootanii isin gaafachuudhaaf iyyaan dhiiga san lolaafnee
nama yuutu jechuudha dhiiga san lolaafneeti achi booda waan isin fiddanii laalla gumaan dhiigaan deebi'a dhiigni lolee lafatti nafu kuni gartee nama yuutu bakka jirtanii hundi keessanuu nutiis akka gartee isin gartee duraan wanni yettansanii miti itti qophooynee jirra dhiiga keenya ni baafna lolee hin hafu jechuudha. Keessaahuu uummanni gurguddaan gartee ka gartee hoggaa karaa yaa'u hafurritti qiqqitu gurguddaan asaantii wuudfaan uummata gartee guyyatti kintaala furuskaa fixu akkasuma birraa ooroon xim jettee ati hoggaa silaalan haasoo hedduu keessatti nama manguddummaa deemuu fi nama araara buusuu fi kana fakkaata garuu ibliisni guddaan tokkosi isin hundinuu waan kana dhaabbadhaa odoo waliin hin jiin intala dhalaadhaa dhuftanii mana tumuun dhuftanii akka dhuftanii mucaan san himiidhamte maal taate jettanii mucaan san iftuudha wajji silaa fuutanii mana deebiftanii aadaa dhiiraati ammoo faaxumaa waan kana nu gaafadhaa silaan jettanii abadan arraas akkuma gartee dhiigaa kanatti dubbiin nu geenyaan hin hafu. Kanaaf sun hunda irra tarkaanfattaniiti aboo lafatti nu laaltanii maal fidanii miti jettanii waan kana gaggeessitanii dhiiga kana lolaaftan. Saniif lolee hafe isinitti hin fakkaatin yaa ummata gartee hoggaa karaa yaa'u hafurritti qiqqitu oksijiina hanga gartee isin karatti gartee harganaa deemtan kana qaat isin goona qaat si galte bakka ooltanii bultanii fi yeroo isin sossootan hunda beeyna amma booda nutiis arboo ishirin saa isin jala daleene dhiiga kana ni baafnaa mili baaf akkuma gartan daawwattoota keenya fakkeenyaaf dhugaadha ilmi dhiiraa dhiirti kun gartee dhiira wayifuu irraa dhiira ja'aniin qabadhu taa'e ammoo ilmi dhiiraa namni gartee jam'aanni gurguddaan yooniif haqalan gartee kismidaal wadaa jaatuun finne si galte ummanni kun ummata gartee sammuu isaanii waliin dalee sanamni hanguma furdatu akka mataan isaa qaboo ta'aa deema waan kana hunda'an waa namoota sadii gurguddaa kana keessaa namni tokko rooyyaan dhabamu geetii yaadi garuu kaleessa hojii nyaachaa turtaniituma arra dagattanii dhuftanii yeroo isin galtu yeroo isin baatus yeroo namni mana hin jirrees hubattanii dhuftanii seentan si galte akkasin lolaaftan garuu oksijiina hangaa fi kana qax isin goon qax si galte tanaaf waliif teenyaachuuf isin hin jaa namoonni fakkeenyaaf dubartiidha dhiirti dubartiin hin qixxaattu namni tokko beeke akkanuma kee waayis gartee tarkaanfiin fudhatu wanni nama aarsuus ni jirti garuu namoonni silaa gartee fakkeenyaaf faaxumaan gartee bultii namaa diiguu deemti jettanii gartee bobbaa adda addaa bobbaa ittan arrabsuu adda addaa namoonni silaa gartee bultii diiguu deemu faaxumaa odoon ta'in namoota obboleettii Abrahaam intaluma Abrahaam taniifi gartee mucaan gartee adaada jettuun asit dhufe mucaa gartee isii as jirtu adaadaa birattume mucaa xiqqoo sanillee hijaana kan takka talamadaa namni tokko jaartiin tagosaatii jan Ibraahimii fi isiin akkuma gartee maatii takkaati qabadhu taa'in boruus warri hojii jiraatu isaan garuu namoonni shoora kana hunda taphachuu jiran gubuu dila kanaa fi waan adda addaa dhalanii gartee akka namni kun daran adda fagaatu godhaa jiru ummataarra dhufee dhiiga buuse kana dubbiin arra duroo dhiiga buufte hin buufne arra dhufanii dhiiga lolaasan hayyee isii yooniif gartee lakkii faaxumaan gartee waan kana sirriin goone kayattan taate dhufanii dubartiin jaan takka haadha teenya tarraa dhalan kabajaadha qabdi talamadaa obboleettiidha ta hojii dhalatte ta sadeeysaa intaluma namaata fuute jaartiidha qabadhu taa'e akka gartee aadaattiis akka shari'aattiis dubartiin kabajaadha qabdi keessaa warroonni biyya arabaa jirtanii beeytan namni sodaadhaaf gartee dubartiitti harka waliin kaasu garuu namoonni keenya kun lafa jijjiirrate malee si galte sammuun isaanii akkuma ganda qulfiidhaasanii akka nama gartee diina guddaa tokko godhee intala dhalaa takka dhufanii asittuman garuu hin jirru silaa jiraanne si galte balaa isin qabatte balaan
Sira isaanuu Abrahaam Ziraate asitti dhiyaatan ni beekani. Akka carraatitti Abrahaamis hin jiru waraqaa takkaan jijjiiradha deeme. Kana cufa namni basaasa kana godheef amma gisee naa himani. Gandii ollaatillee dhufeeti Faaxumaa maali rabshaan mana keessan ta'e jedhanii edda dhufanii na laalani. Abrahaam gisee na hordee asiin nas deemu ka'a. Tumanii tuma lafa si dhiisanii kutan. Intala fudhatanii. Mucaa fudhatanii. Boonaani hidhanjii seenaatu hidhaa taa'u jira. Miilli hidhaa harkiidha. Mucaan na hojii hidhan gaafa jiran deesaan kun mana kana keessa jira. Mana gamasiisan jira. Shuggaa gamasiisan keessa jira. Asii hojiidha. Laa ka dhufee alaa seenaa irraa isa harka hiikee anis bishaan irra guuranii nana qeemciyyoo tokko jira. Maaliifif akka malee dabar gurbaa harka duuduuba hidhaniiti seenaa harka duuduuba hidhanii ani akkuma na dhoon sanitti mataa na dhoon ni dawwaqee wani oliin godhannee barani. Mucaan bishaan irra guuree akka carraa ijoolleen tiyas baareeddee yaate asirraa. Ijoollee xixiqqashoon ilma jirti. Waati tiyas baareeddee haa oguu iftuu mucaa sii fuuteetuma akkasii kutteen nama makiinaan aleetu jiru jiraanse amma ijoollee tiyya ganda arabaa jirti. Mucayyoo isii makiinaa taaksii irra kaanii lolana deebineer ilmoo baasaniiti ilmoon harkaa fuudhanii mataa lafatti gumeeqa mataa na deddeebiste ammoo faraani qabaquus ammaas akkasitti harkoo duuduuba na qabe. Oguu asaantii miila na qabe faraan akkana jammuudha kana keessa na deema. Jechuun si qaluu deeman moo kami gaa namni elaan kabara biraan kuttu. Yennu ani dira san cufa khabar birraanii fi asaantiinis ta'ullee ilmoon harkaa fuudhaniitu mana qaqqabalanii akkuma obbolummaa takkatti. Elaan bar namni tokko beektaa akka obbolummaatti nama qabaluun nama gorsuun dhuga namni gartee baa'aari obboleettii teenya maa akkana goote jee nama. Bas asaantiin oguumi asaantiin ni ajaa'iba wani miila isaa hudduu guddoo kusum miila narra kaa'e miilarra jilbii qaqibna jee. Sayfiifuu kiiloo dhibbaati damjiraati kanattu. Faraan akkana na qabeeti isii akkana na qabe jilbaan akkana baquuna dae. Oguu baquuna dae ani khalas oruun godhanne iftuun oguu mataan akkasitti mukaa mulawwaatii na dhoote achi boodeef hin beekwane akkatti na tumanis hin beekwane achi booda. Baran viidiyoo maktanii ichirra harkisanuu laalee fixuu bar hin dandeenye bar mataan kun shiishna ta'e ammoo. Anis achi boodeef hin beeku akka yoona tumanis akkana godhanii deeman hin beeku. Egaa Ibrahim na hodhee fide booda ijoollee tiyya ollaan fide baaraganii seenanii achumaan ganda arabaa jirti ijoolleen tiyya yeroo san. Isaan akkuma na cafaqanii silaa cinaan takka haakimallee nageessanii wayyaami hanga ani ol ka'ee mucaan sana alarraa kariimaan tiyya ishaatti ramtee akka xiqqashoo nama ala deemu mucaa tokko nutti ol yaamte mucaan bikka hojiitirraa deema. Akkasii dhufee seenarraa. Hin bilbiltanii isin hin bilbiltanii. Bilbila eenyu harki hidha jira bar gurbaa harkini fi miila seenaan ka'uu hin danda'u bar. Ani bar bakkaan dawwaqee dhiiga fadhii tana cufaarraa kan baddiinii jiru hin qabu. An bakkaan fadhii akkasii jigee akkasumatti nafee bar. Eegana bishaan irra guuranii seenaan sadalee ana keessa obboleessi qiyyachiisa Abrahaam sadalee na dhufe na hodhana khalaas. Abrahaam irratti dawwalle eeganaan Abrahaam irratti dawwalle eegaan bayyana. Awwaluuf matti harkata nama. Bas isaan akka isaanii na ajjeesu birraan na aslan fattaala namni waan kana uume tokkoffaa birraadha. Awwala namni calqaba soorrakaa kana kaase akka nutis akkana obboleessa qiyyaa fi iftus namni waliin ta'e birraadha. Manguddoodha jee manguddoo yemani jee namni kana uumu jiru dhibbaa dhibbatti birraadha. Isa ammaas tabuutiin taraa tanallee seenee akkana godhe. Fuudhees namni icciitiif tuunaa icciitiin siifite jee intala ol kee lafarraa kaases birraadha. Intalan gubbaan hin fuune dhaabbadhu Usmaanjuu. Intala samita fuudhesa ni hunda geenyimtu. Osoo na intalti gurbaan fuudhee hin jiru juuti. Namni gaa walloole jaarsaa jaartiin dhugaanii hin fuudhes irratti hin fuudhesiin hiika maal hin jaa. Garuu jaarsaa jaartiin adda nafan. Ammoo namtichi birraa orootaniin kun bakka takka gadi taa'u gandisaniis umaa dhaabbata. Asii dura gartee akka harkaa turtan birraa oroo jabaa dhugaa waa'ee manguddummaa kanaa kaa obboleeyyan keenya kana waliif fayyisa abaluu cinaa dhaabbadhaa jaanii turtan. Allammoo namni gartee manaa fuudhee as fidee akka balaan tun dhalattu godhe tokko isumaa jechuudha. Guddaan jechuudha. Hayi qoome kaleessa manguddoo taatee araara buusaa turte namoota fayyaa dhabe bira dhaabbachaa turte yeroo Baharii fi akkasumatti Ibrahim Khaanis wani dhaabbachaa turte. Nuti akkasitti yeroo sanillee nama addaatti seegaa turre gaa namni kun dhugumatti gartee nama galata qabu jajjabeeffamuu qabachaa turre. Arrammoo ati tafuute intaltii fuuteef jalaa qabdu dubartii miti. Oy
oo akkasiin obboleettiin ta'e yoo sadarkaa kana jiraatte yoo bakka Faatumaa tana jiraatte akka arra gootu kan obboleettii ta'e goota laa hin gootu. Ha isinis bara obboleettii namaati bara. Si galte? Ayyee manguddummaa dura haasawaa turte arra eessa kutte? Mataa formaat goote moo akkami? Saayiboo mataa eessa keesse angullaan sana jirte? Manguddummaa kana isa gootu san maaliif gartee gaa arra hin dhufiniin? Tun hundinuu maal jedhan nama tuffatanii saree isaa dhawwan jammoo maal jedhan tuffii sadarkaa dila kana geesse dhiiga lolaaftan san dachaan as deebi'uu ta'a dachaan. Asirra dhaamsa qabuuf Faraanii fi Fooziyaadha. Faraanii fi Fooziyaa akkumaan daawwattoota yaa'anii mata duree kiyya irratti isinii mare hangaan dhiiga kiyya ka Faraanii fi Fooziyaa namni kana na godhe Faraanii fi Fooziyaa irraa kafalutti jireenyi kiyyaillee hin jiraatu. Jala murteesseetiin jira. Isaan lamaan bichaadha. Nuti mara koon dhalattee beeki akka isaanii taanee dubartii tarkaanfii fudhannu. Ammoo tanneen dhiiraa ni jirra ammoo isa wallaalla. Maaliif taatiita akkanaan si godha akkasiin si godha yaa jaamus furuskaa nyaatu. Uummata gartee sammuu qulfiidha. Tana taatiidhaa miti. Taatiidha isin godhan sun qabatamaa wal garra jechuun isin jaa. Qabatamaa wal garra. Obboleettiin teenyaas ni fayyite. Ammoo dubbii silaa gartee manguddummaadhaan dhumtuu fi karaa qabattu bultii namaa akka daran adda fagaatanii walitti diinooman ta godhe gartee isintu godhaa jira. Arra isin obboleettii Abrahaam obboleessa. Hayyee warri biyyaa maal gaa fakkeenyaaf maatii takka jala lamaan kan hoggaaniif akkana gootan maatii takka isin tun maatii isaanii kana galtii moo akkami waan kana of fageessanii ilaaltanii. Kanaaf walii teenye wal garrachuuf isin hin jaa. Akkasii obboleeyyan keenya dhugaa rabbii hedduu takkaan gaddee hedduu takkaan na dhagaamte hedduu takkaan qalbii na cabe sookanni ilmi namaa bineensaan na dhagaame garuu waan hin jeebitanii dhiisee laddan beeku beektaay suniif obboleettii teenya inshaallah wallaansa. Abbaa tokko irratti ni jala deemnee wallaanna taan ammoo akkasuma nutis gaa waan dhiifti gootu goona ammoo dubartii ijoolleen qixxaannu akkasii nageetti nu turaadha hanga gartee qophii biraarra wal garrutti.